Ashramaa harka fuunee kabajamtootaa fi maamiltoota chaanalii YouTube isaa Ibraahim baga deebinee wal agarre. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haadha qabu isiniin jechaa har'allee barumsa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheeraa hanga xumura barumsa kootiin waliin ta'an afeeraa kooti. Asumaan namoonni chaanala koo haaraa taatan mallattoo subscribe kana tuquudhaan achi booda iddoo all jettu kana notification hundi akka isin dhaqqabu channel ko subscribe godhaa maatii keenya ta'a isiniin jedha. Barumsi har'a isiniif qabadhees barumsa baay'ee murteessaa isin fayyada jedhee yaada jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti na waliin ta'an afeeraa kootii jechuudha. Barumsi har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe yeroo baay'ee bilbila keenya irratti yeroo baay'ee vayrasiin bilbila keenya damage nu jalaa godha, baatirii nu jalaa dadhabsiisa. Akkasuma connection bilbila keenya waanuma hundaan bilbila keenya dadhabsiisa jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa maali kan jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheeraa hanga xumuraatti na waliin ta'a. Kabajamtootaa fi maamiltoota chaanalii isaa Ibraahim mi barumsi har'aa kun faayidaan isaa maali kan jedhu isinitti agarsiisa. Vayrasii bilbila keenya damage nu jalaa godhu ofirraa dhaabuudhaaf application homaatu nu barbaachisu jechuudha. Keessaafuu namoonni bilbila keessan irratti application isin hin fayyadne yeroo baay'ee download gootanii akkasuma extenderiidhaan namarraa dabarfattanii CM'dhaan namarraa dabarfattan waan akkasii osoo raawwachuu baattanii baay'ee isiniif gaarii jedheen yaada. Appilikeeshiniiwwan yoo barbaadan Play Store irraa buufachuu dandeessanii qarshii sadiinuu isiniif buusa Play Store irraa meegaabaaytii 70 yoo bitattan isiniif buusa jechuudha. Appilikeeshinii barbaadan jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii faayidaa isaa hin beekne bilbila keessan irratti fe'uu hin qabdanii jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii homaatu osoo hin fayyadamne bilbila keenya akka vayrasiin hin guunne setting makeenyaan isinitti agarsiisa na hordofaa. Calqaba setting keenya ni banna. Setting bilbila isaarra namni setting bilbila isaarra hin jiru jechuudha. Setting keenya kana yeroo tokko click goone ni banna. Achi booda haala kanaan nuuf fida jechuudha. Setting sana booda gara gadii kana akkana yoo gadi deemtan naannoo gara iddoo kana keessatti device care jedhu jira. Isa kana yeroo tokko click goone banna jechuudha. Device care jedhu kana ni banna. Isan yoo banne haala kanaan nuuf fida jechuudha. Achi booda kara olii kanatti kunoo as bira mallattoo tuqaa sadii sun jirti. Ishee sana click goone banna jechuudha. Haala kanaan nuuf fida. Achi booda kunoo iddoo advanced jettu sana iddoo qalama diimaan irra mareetan yeroo tokko click gootanii bantu jechuudha. Haala kanaan waa shan nuuf fida jechuudha. Waan shanan kana tokko tokko isaaniitti isinitti agarsiisu. Setting calqabaa setting notification jedhu kana jechuudha. Gaggabaabsi isinitti hima jechuudha akka isinitti dheeran. Notification kan jedhu kana on irra kaa'achuu qabdan. Faayidaan isaa maali jettanii yoo na gaafattan waan bilbila keessanitti gara bilbila keessanii dhufu kan karaa intarneetaatiin dhufu akkasuma kan karaa biraatiin dhufu kan appilikeeshinootaan dhufu kan weebsaayitiidhaan dhufu hunda notification argachuu qabdu jechuudha. Notification isaa ergitan waan isin hin fayyadne yoo ta'e delete gootu jechuudha. On yoo gootan off yoo gootan wantoota isin fayyadus ta'e kan isin hin fayyadne arguu hin dandeessanii. Kanaafuu on gochuu qabdan jechuudha. Gara kana deebistanii akka deebistanii on gootanii jechuudha. Isa lammataatti yoo dabarru inni lammataa isa auto optimization jedhu kana. Kunoo akkuma argitan optimize the phone automatically once a day. Guyyatti bilbila keessan optimize godhaadha. Guyyatti yeroo tokko eegumsa kennaa fi guyyatti bilbila keessan guyyatti yeroo tokko eeyyama akka rakkoolee irraa of eeguu godhaa jedha. Kanaafuu isallee on goona jechuudha. Irra kaayanna. Inni sadaffaan isa auto restart jedhu kana kunoo auto restart inni sadaffaadha jechuudha. Inni kun maali auto restarting kun bilbilli keessan guyyaa guyyaan akka ofiin of haaromsu. Guyyaa guyyaan isaa ta'u torbaanis akkasuma yeroo barbaadanitti gochuu dandeessu. Garuu amma maal jedha restart the phone automatically at the time you set jedha. Yeroo barbaadanitti fakkeenyaaf torbaanitti haa ta'u guyyaa lamatti yookiin guyyaa sadiitti bilbilli keessan akka of haaromsu godhaa
jedha. Isa san yeroo tokko kiliik gootanii bantanii jechuudha. Oonii gootanii achi booda maal gootanii haala kana erga bantanii kunoo iddoo kana tuqnaa, iddoo kana tuqnaa osoo as hin gahin jechuudha. Kiliik goonee banna. Kunoo guyyaawwan nuu fida jechuudha. Guyyaa asitti Mandee irraa kaasee kunoo Mandee, Tuesday, Wednesday guyyoonni torbanuu jiru jechuudha. Guyyaan torban kana keessatti bilbilli kan koo akka ofiin of haaromsu godhuudhaaf ni irratti guuttadha jechuudha. Kunoo taayimiillee as bira jira. Taayimis ni guutaa, guyyaas ni guutaa jechuudha yoon barbaade. Kanaafuu oon gootanii irratti guutuu jechuudha. Inni kun isin fayyada bilbilli keessan akka ofii isaatii of haaromsu. Yeroo baay'ee bilbilli nam tokko ofiin cufamee banama. Kanaafuu siitingii kana waan oon godheefi jechuudha namni sun. Siitingiin inni arfaffaa optimized siitingii kan jedhu kana. Kun immoo baatirii keessan seef isiniif godha. Faayidaa isaa guddaa isinitti hima waa'ee kana. Save battery by optimizing your setting when you are not using your phone jedha. Faayidaan isaa inni guddaan siitingii kana maali seetanii bilbilli keenya yeroo baay'ee nuti fayyadamnus fayyadamuu baannus baatirii keenya nu jalaaf nyaata yookiin ni fixa jechuudha. Kanaafuu lafa yoo kenne yoo nuti hin fayyadamne baatiriin keenya hin hir'atu jechuudha. Kanaafuu eeyyama kennuufii qabna jechuudha. Yeroo nuti hin fayyadamne appilikeeshiniin kamuu baatirii keenya akka nu jala hin fayyadamne gochuudhaaf oon gochuu qabna jechuudha. Yeroo lafa jiru bilbilli keenya ofii isaatii baatirii hin fixu, dhibbarra yoo jiraate dhibbarra taa'a jechuudha. Baay'ee dhakaa dadhaba hin taane jechuudha. Kanaafuu isa sanillee oon goona jechuudha. Inni murteessaan immoo isa jalaa kanaadha. Kunoo auto scan for malware jedha. Kanas oon godhuu qabna. Faayidaa isaa yoo isinitti himu inni kun jechuudha. Auto scan ofuma isaatii bilbilli keessan iskaan godhaa. Malware jechuun weebsaayitiiwwan adda addaa fakkeenyaaf kiroomii yeroo baay'ee namoonni fayyadamtan kiroomiin weebsaayitiiwwan baay'ee hamaa ta'e ittu keessa jira kiroomii keessa jechuudha. Weebsaayitiiwwan sunniin bilbila keessan yeroo takkaan daameejii isin jalaa godha jechuudha. Kanaafuu waan akkasiisan irraa bilbilli keessan of eeggannoo akka godhu iskaan akka of godhu ofii isaatii maalweerii san irraa weebsaayitiiwwan faayidaa hin qabne weebsaayitiiwwan bilbila keenya miidhuu danda'an san irraa akka of to'atu haala ittiin goonuudha jechuudha. Haala kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Baroonni kan koo kanuma irratti goolamaa viidiyoo kana like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jedha. Gaafii qabaannaan koomentii irratti gaafii naaf kaa'uu dandeessu. Akkasuma teelegiraamni kan koo description box keessa jira. Karaa saniin na hordofaa isiniin jedha. Xumureeraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.